Kaameraan dhoksaadhaa ittiin nama hordofan kifilii adda addaa keessa mana isin hojjetan keessa yoo jiraata akkaataa karaa salphaa ta'een itti ofirraa beekuun deessanii isin barsiisa. Egaa ta'uutan kiyya waan kana kan baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheerii gochuun fa'aa duraan hordofa. Aappii tokko bilbila keessanitti buufachuuf isin barbaachisa aappii kana akka buufachuudhaaf as gurguramu keessanii galtanii achi booda bakka sarchii kan tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jiru irratti ni baasarra tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru irra tokko kilikni gootu ammallee haala kan sitti fitaa soloota eekoon sarchii irra tokko kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee faa hoo taa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kilikni gootu sarchii gootu achi booda ammallee haala kan suuraa kan sitti fitaa suuraa kanarratti tokko kilikni gootu achi booda appichi gad buufachuudhaaf sirra loltaa gad deemtu dhumaati achi booda dhumarratti kan deemaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawuloor keetirtii daawuloor tan tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii hayya daawwatan kiyya aappii kan buufatanii yeroo galtan aappii kan haala kanaan isin baname jechuudha kanneen keessaa kan irratti tokkoof kilikni gootanii kaameraan dhoksaadhaa kifilii isin keessa bultan keessa yookiin ammoo mana isin hojjettan keessa yoo jiraate yeroo asirratti dhootan bilbilli keessan iyyeetii lakkoofsa dabalee sagalee isin dhageessu jechuudha yoommoo kaameraan dhoksaa tokkollee hin jirre sagalee tokkollee isin dhageessu lakkoofsa illee ol hin dabalu jechuudha haala kanaan karaa salphaa ta'een aappii kana buufatanii adda baafachuu dandeessu.